Akkam jirtu kabajamtoonni fi qaqqaaleen ijoollee Oromoodha. Adas barumsa faayitanidha. Kutaatti aanu qabannee walitti deebineeti jirra. Kana irra waliin ilaallu data typii keessaa string kan jedhamudha. Data typii yeroo darbe ilaallee turre viidiyoo darbe warri hin ilaalle isa daawwachuu qabna jechuudha. Data typii maal akka ta'e konseptii isaa isin galuudhaaf kan irra waliin ilaallu amma stringiin data typii keessaa isa baay'ee barbaachisaa ta'e jechuudha. String among us the most popular type in Pythonidha. Python keessatti data type isa baay'ee barbaachisaa ta'e jechuudha. You can create them by simply enclosing character in quotes. Quote keessatti quotation mark keessatti karakteroota kan isaan galchuudhaan jechuudha. Quotation mark jechuun single quotation mark fi double quotation mark kan jedhamu jira. Single quotation mark kan jedhamu fakkeenyaaf var1 hello world kan jedhu kun single quotation mark keessa jedhama jechuudha. var2 Python programming kan jedhamu ammoo double quotation mark keessa jedhama jechuudha. Kun amma string create goonee jira jechuudha. var1 fi var2 kan jedhamu string lama create goonee jira jechuudha. Tokkoon create ta'us lamaan create ta'us quotation keenya single ta'us double ta'us tokko jechuudha. Wal fakkaataadha. Isaan kan ammoo haalatiin access godhuu dandeenyu jira. Isa bal'inaan kan fuula duratti waliin ilaalu jechuudha. Kan amma gubbaa irra ilaalletti as keessaa waan konseptii bareedaa tokko kan inni isinitti argisiisuu barbaadee jira. Inni biraa escape character kan jedhamu jira. Gara fuulduratti waan itti dhufnuuf ammaan tanaan qabachuu qabna jechuudha jalqaba kanarraa. The following table is list of escape or non-printable characters that can be represented by backslash notation. Yeroo tokko illee escape characterii jedhaman kun Python keessatti karakteroota san yoo piroograamiin itti barreessan keessatti yookaan string keenya keessatti isaan argate gubbaarra utaala jechuudha. Faayidaa ittiin fayyadamuu qaba isa san ni beeka jechuudha Pythoniin dhimma isaa saniif itti oola jechuudha. Isaan sanneen nama fakkeenyaaf kan akka E'dha, kan akka B'dha, kan akka /cx isaan kunneen amma new line kan jennuun kana. New line jechuun backslash n yoo goone amma string keenya keessa backslash n yoo jiraate new line irra ta'a jechuudha. String keenya sun new line irra dhufa jechuudha. Akkasuma ammas r yoo jiraate value return nu godha jechuudha. Backslash s yoo jiraate ammas akkasuma space kan jechuudha. Iddoo sanitti fakkeenyaaf wordii lama walitti aansinee barreessinee wordii sanitti backslash s yoo kan kennu ta'e space iddoo sanitti galcha jechuudha. Backslash t yoo kan goonu ta'e ammas taabii tuqa jechuudha. Taabii tuquudha. Kunneen isaan warri nuti baay'ee baay'inaan itti fayyadamnu isaan jara sadeen kanaa fi backslash n kan jedhamu kana qabadda as keessaa kan isinitti argisiisuu barbaadu. Inni itti aanummas string special operator kan jedhamu ni jira. String special operatoriin tokkoffaan pilaasiidha. Plus jechuun concatenation jedhama. Adds value on either side of the operator. Value gara lameen jiru walitti dabala jechuudha. Fakkeenyaaf n string tokko yoo ta'e bin string isa tokko yoo ta'e isaan kana lameen walitti yoo dabalu hello Python kan jechuun n keenya hello yoo ta'ee fi b keenya Python kan yoo fudhate string jechuudha. Hellonis stringidha. Pythoninis stringidha. Isaan lameen yoo walitti maknu hello Python nu kan jechuudha outputiin isaa. Inni itti aanu multiplication jedhama. Yookaan repetition jechuudha. Akkuma asirraa argitan kana repetition jedhama. Create new string concatenating multiple copies of the same string. Stringota san walitti makuudhaan yeroo baay'ee concatenate gochuudhaan string isa haaraa uume jechuudha. Fakkeenyaaf n keenya helloodha. Bal'insaa hello jennee jirra. Will give a times 2 yoo jennuun hello yeroo lama kan jechuudha. Iddoon kun yeroo sadii yoo ta'e string keenya yeroo sadii output isaa nu kenna jechuudha. Inni itti aanu ammas slicing jedhama. Slice jechuun value tokko yookaan substring tokko string keenya san keessaa kuttinee baasu jechuudha. Gives the character of given index. Fakkeenyaaf a of 1 yoo jennu n hello baadhate. Hello san keessa a of 1 yoo jennu value ishee 1 reebtu nu kan. Yeroo takka illee indexingiin 0 irraa jalqabee deema. 0 1 2 3 yaate hanga length of string minus 1 itti jechuudha. Length isaa fakkeenyaaf alfaabeetii 5 yoo qabaate ta'e qubee 5 kana keessaa qabu yoo ta'e string keenya sun hamma 0 dha hamma 4 itti jechuudha. 0n qubee jalqabaa, tokkoffaan qubee lammaffaa kan qabatu jechuudha. Kanaaf kan example irratti kan isin argisiisu ta'a example. Inni taanummaas range slicing jedhama. Range slice jechuun fakkeenyaaf gives character from given range. A 1 up to 4 yoo jennu tokkorraa haasee hamma 4 tti elementoota jiran kan jechuudha. Membershipin ammoo in kan jedhamtu membershipii adda baasa. Membership jechuun return true if character exist in a given string. Fakkeenyaaf h in a yoo jennu h in a jechuun membershipii hima jechuudha. H in keenya a keessa ni jira jechaa jira. Kun amma yoo kan jiraatu ta'e tiruudha yoo kan hin jirre ta'e false baasa jechuudha. Nootiin jechuunis membershipii adda baasa. Yoo value nuti barbaannu sun keessa jiraate value nuti barbaannu sun keessa jiraate tiruudha yoo kan hin jiraanne immoo false nu baasa jechuudha. Fakkeenyaaf gara example-tti deemee tokko tokkoon isaa kan isin argisiisu ta'e asirratti sequence of characteridha.
string jechuun su keessuuf kaaraktariidha. Quotation qaba yeroo baay'ee. Yeroo takka illee string quotationidhaan haala keetiin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf my stringin tokkoffaa this is a string. My string tuun ammoo this is also a stringidha. Inni lachuutu stringidha jechuudha. String tokko leengisii isaa beekuu barbaanne fakkeenyaaf. String tokko nu kennama leengisii string sanii yoo nu gaafatamne yookaan yoo beekuu barbaanne leen keyword jedhamtu fayyadamne jechuudha. Akkuma asirratti argitan leen keyword jedhamtu kana fayyadamne. Fakkeenyaaf my string awesome kun immoo koodii keenya jechuudha. My string variableedha. Awesome kan jennu kun string keenya jechuudha. Data type string jedhama walirratti. Egaa leen of my string yoo jennu my string keenya leengisiin isaa meeqa? Kan jechuun karakterii meeqa of keessaa qaba yoo jennee gaafannu 11 jechuudha. Yoo lakkoofne ta'e fakkeenyaaf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 qabaadhatee jira jechuudha. Kanaaf leen of my string yoo jennu 11 nu baasa jechuudha. Fakkeenyaaf convert to string lakkoofsa tokko nu kenname lakkoofsan gara stringitti jijjiiruu barbaanne. Yoo data type biraan kan gara stringitti jijjiiruu barbaanne data type san str jedhana jechuudha. str inni data type barbaanne san keessa galchine. Nama fakkeenyaaf 1 2 3 kun lakkoofsa ture str of 1 2 3 sila waan jenneef qofa quotation mark keessa galchinu kan jechuudha. 1 2 3 jedhee quotation mark keessa galchinu kan inni ta'an concatenation jechuun stringota lama walitti dabaluu jechuudha. Example isaadha yoo ilaallu fakkeenyaaf my string 1 awesome day kan jedhamu afa my string 2 ammoo for biking kan jedhamu jira. Isaan kana lamee yoo concatenate goonu print my string 1 plus eegasii inni kun amma spaceidhaan isa jecha kan lameen string kan lameen walitti makuu jechuudha. Plus my string 2 string tokko fi lammaffaa concatenate godhu jechuudha. Awesome day for biking outputting keenya isa kana ta'a jechuudha. Print my string 1 plus my string 2 yoo jennu outputting keenya isa kana ta'a jechuudha. Indexing jedhama conceptiin baay'ee barbaachisaa string keessatti indexingidha. Concept isaa sirriitti qabachuu qabna jechuudha. Bracket notation fakkeenyaaf my string amma inni kun haala salphaa ta'ee fi haala nama ifaa ta'een ka'ee jedhe iddoo kanatti my string jechi jiru kun yoo stringii keenya ta'e fakkeenyaaf yoo string keenya ta'e elementiin jalqabarra jiru 0 bakka bu'a indeksiin isaa 0 elementiin jalqabarra jiru. Elementiin lammaffaarra jiru 1dha. Elementiin sadaffaarra jiru 2dha. Kanaaf elementiin dhumarra jiru baay'ina elementoota achi keessanii yookaan qubee achi keessa jiranii san hir'isuu tokko jechuudha. Fakkeenyaaf elementiin keessa jiru kun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 hir'isuu tokko jechuudha indeksiin keenya. Kanaafuu indeksiin jalqaba 0 indeksiin dhuma 8 jechuudha. Dheerinni yookaan qubeen as keessa jiran ammoo 9 jechuudha. Kanaaf 0 irraa kaannetti hamma 8 qofa lakkoofna jechuudha. Yoo fakkeenyaaf 9 0 amma 9 jennu ta'e qubeen as keessa jiran kun meeqa ta'uu qaban jechuudha? 10 ta'uu qaban jechuudha. 0 amma 9 waan jenneef qubeen as keessa jiran 9 ta'a jechuudha. Kanaaf indeksii yeroo takka 0 irraa jalqaba hamma dheerina stringii sanii hir'isuu tokkotti. Left counting and right counting kan jedhanii jiru. Left counting jechuun bitarraa gara mirgaa lakkaa'uu fi mirgarraa gara bitaa lakkaa'uu jechuudha. Inverse of isa jalqabaa jechuudha. Kana jechuun yoo right to left kan lakkoofnu ta'e mirgarraa gara bitaa kan lakkoofnu ta'e -1 irraa jalqabuu qabna jechuudha. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 jechuudha. Yoo bitarraa gara mirgaa lakkoofnu 0 irraa jalqabuu qabna jechuudha. Kana sirriitti qabachuu qabdan iddoo kanatti. Fakkeenyaaf stringiin keenya my string awesome day jedha iddoo kanatti. My string awesome day jedha. String keenya isa tokkodha kun. Print my string of 3 jedhe kun amma indexing jedhama jechuudha. My string keenya isa sadaffaarra jiru outputiin isaa maaliin hojjennu gaafata. Inni sadaffaarra jiru meeqarraa kaanee jala lakkoofne inni 0 0 1 2 3. Kanaaf inni sadaffaarra jiru S ta'a jechuudha. Iddoo kana afur jee nu gaafate 0 1 2 3 4 O ta'a jechuudha. Kanaaf inni amma asitti 3 jee nu gaafate S ta'a jechuudha. Garagalchee nu gaafate mirgarraa gara bitaatti -1 jee nu gaafate ammatti. Print my string -1 jee gaafate. -1 irra kan jiru eenyu gara mirgarraa gara bitaa lakkoofna jenna. Kanaafuu Y ta'a jechuudha. -1, -2, -3, -4 spacein illee ni lakkaa'ama as keessatti wanni isin hubachuu qabdan. Spacein amma asitti -3 ta'a jechuudha. -4 ta'a jechuudha. -5, -6, -7 jecha amma dhumaatti amma asitti deema jechuudha. Kanaaf string of -1 yoo jennu Y ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf string of -4 yoo kan jiru ta'e iddoo kanatti -4 jechuun Y -1 dha. N -2 dha. D -3 dha. Spacein as jiru kun -4 ta'a jechuudha. Kanaaf string of -4 yoo jiru space baasa. Space jechuun hin mul'atu waan ta'eef garuu inni akka outputitti ni baasa jechuudha.
kan itti aanu sliceing jedhama. Sliceing jechuun reenjii string keenya keessaa reenjii isaa tokko baasu jechuudha. Asii hamma asiitti string asii hamma asii jedhu baasu jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma asirraa arginu 0dha hamma 8tti string keenya kan nu kenname qubee 8 of keessaa qaba. Leengiziin isaa 8 jechuudha. My string 3 up to 8 jira. 3 irraa kaasee hamma 8 jechuudha. Yeroo kanaas kan nuti lakkaa'uu qabnu 0 irraa kaaneeti jechuudha. 0, 1, 2, 3dha. Kanaaf 3 irraa kaaneeti hamma 8 jechuudha. Yeroo takka illee reenjiin inni dhumaa hin hammatamu. Kan isin irratti deebitanii sirriitti qabachuu qabdan ammas reenjii isa dhumaa keessatti hin hammatamu jechuudha. Hamma 8tti jee 8 hir'isuu tokkooti jechuudha. Kan nuti deemuu qabnu. 3, 4, 5, 6, 7 hammana qofa jechuudha. Kan nuti qabachuu qabnu. Kanaaf 3 sadaffaarra kan jiru S'dha, afuraffaarra kan jiru T, R, I hamma N jechuudha. Inni 8ffaa hin hammatamu, hamma 7ffaa qofatti baasnaa jechuudha. Fakkeenyaaf my string awesome day. Parenti my string 0 up to 3, 0 irraa kaasee hamma 3tti kan jiru jechuudha. Slicing jedhama. String slicing jedhanii jechuudha. Piece of substring tokko argachuu jechuudha. Slice hiikkaan isaatu muraawee jechuudha. Akkasuma string isaas muraa yookaan string tokko argachuu jechuudha. Kanaaf 0dha hamma 3 yoo jennu 0 irra kan jiru A dha. Indexing ilaallaa irratti. A, W, E nama -2 irra jira. S -3 irra jira. Kanaaf 0 hamma 3tti waan jireef A dha hamma E jechuudha. Sadaffaan hin hammatamu waan jenneef. Akkasitti akkuma ilaaltan nama fakkeenyaaf my string dura kanarratti uumaan kenname. Semicoloniidhaan dura uumaan kenname. Koloniidhaan dura. Koloniidhaan booda garuu 5 kenname. Kana jechuun jalqabaa kaasee hamma 5tti jechuudha. Kunis ni galuu qaba. Jalqabaa kaasee hamma 5tti jechuudha. Parent my string kan hojjennu amma jalqabaa kaasee hamma 5tti jiru jechuudha. Inni immoo awusoota jechuudha. Parent my string 5 jeeti asin ammas hamma dhumaatti jechuudha. Kun amma 5 irraa kaasee hamma dhumaatti jechuudha. Inni lammaffaan kana namni waan ta'eef 5 irraa kaasee hamma dhumaatti jechuudha. Kuni koloniidhaan dura hin kennamne waan ta'eef 0 irraa kaasa by default jedhaniin. Kuni 5 irraa kaaseetti hamma dhumaatti by default jedhan jechuudha. Koloniin lakkoofsaan booda waan jirtuuf yeroo san lakkoofsicha irraa kaasee hamma dhumaatti jechuudha. Inni itti aanu ammas my string awesome day dha. Kana jechuun specifying jechuudha. Meeqa meeqaan akka dabalaa deemu. Akkuma for loop keessatti ilaalle meeqa meeqaan akka dabalaa deemu, reenjiin keenya meeqa meeqaan akka dabalaa deemu adda baasuu jechuudha. My string 0 hamma 6 jechuun 0 irraa kaasee hamma 6tti lama lamaan dabalaa deemaa jechuudha. Amma akkuma example kana irratti ilaallu dura 0 irraa hamma 8tti lama lamaan dabalaa deemaa jechuudha. 0 keenya my m dha. Tokkoffaa irraa kan jiru y, lammaffaa irraa kan jiru hamma 8ffaatti nu kennamee jira. Kanaaf 0 irraa kana lama yoo irra keenyu lama taha, 0 irra lama keenyu, lama yoo irra keenyu ammas 4 taha, lama yoo irra keenyu ammas 6 taha, lama yoo irra keenyu ammas 8 taha. Inni 8ffaa hin hammatu waan jenneef achuma gaditti dhaabbata jechuudha. Kanaaf 0, 2, 4, 6 outputtiin keenya. 0 irra kan jiru m dha, 2 irra kan jiru underscore, 4 irra kan jiru t, 6 irra kan jiru i. Indeksii isaanii ilaalaa deemna waan ta'eef. Akkasuma my string 0 up to 6 2 dhaan dabalaa deema jechuudha. 0 irraa hamma 2tti hamma 6tti lama lamaan dabalaa deema jechuudha. Kanaaf 0 irra kan jiru a dha. A ni baasa. Itti aansuudhaan lama yoo irra keenyu lama taha, lammaffaa irra kan jiru 0, 1, 2 dha. E dha jechuudha. E ni baasa. Itti aansuudhaan ammas lama yoo irra keenyu 4 taha, 0, 1, 2, 3, 4 O nu baasa jechuudha. Itti aansuudhaan ammas lama yoo irra keenyu 6 taha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 E ta'a jechuudha. A, E, O ta'uu deema. Kanaaf inni dhumaa hin hammatamu waan jenneef hamma 6 hin hammatamu waan jenneef hamma 6 dhaa gadi kan jiru jechuudha. 6 dhaa kan jiru lamaan dabalaa deemu 4. Kanaafuu A, E, O nu baasa jechuudha outputiin keenya. Print yoo jennuun isa kana nu baasa jechuudha. Inni itti aanu string garagalchu jechuudha amma kun. Reverse godhuudha. Print my string double colony abbaa lama goonee minus y yoo goonu stringii nu kenname kana guutumatti garagalchu jechuudha. Asirraa kaasee D, Y, A, D, space, E, M, O, S, E, W, A jecha barreessaa deemaa jechuudha kun. Inni itti aanu string operation, irregular expression, infinite irregular expression jechuun paartii yoo danda'e tokko jira. Amma nuti immoo beezikuma isaa waliin ilaalaa deemna jechuudha. My string, this is a nice string.
Nama string keenya converting to lower case. String keenya kana gara lower case itti jiru barbaanne. Upper case fi lower case jechuun capital letterii fi small letterii kan jennu jechuudha. Qubee guddaa fi qubee xiqqaa. Lower case inni jedhamu kun functionii yookaan metodiin jedhamu kun gara lower case itti jiruudhaaf nu barbaachisa. String nu kenname tokko. Upper case ammoo string nu kenname gara upper case itti jiruudhaaf nu barbaachisa jechuudha. Parent my string dot lower yoo jennu string nu kenname kan hundasaa gara lower itti jira jechuudha. Autobuutiin isaa ana fakkaata. Converting into upper case godhuudhaaf immoo my string dot upper jechuudha kan nurraa eegamu. String nu kenname san gara upper itti jira jechuudha. Yoo barbaade capitalii fi smallinis walitti makamaa yoo ta'e illee inni upper yoo jenne yoo small ta'e gara capital itti jira. Yoo capital ta'e akkasumatti ta'a. Yoo small fi capital walitti makamee jiraate immoo hundasaa gara capital itti jira. Yoo upper jenne. Yoo lower jenne hundasaa gara lower itti jira jechuudha. Akkuma asirraa argitan kana hundasaa gara upper case itti jira jechuudha kun. Capitalize kan jedhanii jira ammas. Seera capitalize keessatti qubeen jalqabaa yeroo takka illee himni yoo jalqabu qubeen jalqabaa capital ta'uu qaba jechuudha. Seera san akka eeguuf kan taasisu jechuudha. My string yet this is nice string. Yeah, when I'm thinking small ida, H capital ida, I capital ida, C kunis capital ida, isaan kan hundaa'u capitalize godhe jechuudha. Seera capitalization exist jechuudha. My string dot capitalize yoo jennu this is a nice string. Haala kanaan string isa bareedaa kan capitalize ta'e nuu kenna jechuudha. Kan itti aanu splitting jedhaniin splittingin hima tokko bakka lama yookaan bakka sadii bakka hamma barbaannetti adda qoodu jechuudha. Kana jechuun splitting string into list of substring. Substring adda babaasu jechuudha string nu kenna tokko. Kun fakkeenya my string will be split kan jedhamu kuni string tokko jechuudha. Isaan yoo amma fakkeenyaaf my string dot split separate string keenya san space dhaan separate godhu jechuudha. Quotation goone quotation gidduutti space godhuun kun. Because maximum splitting 2 ta'uu qaba jechuudha. Iddoo lama qofatti adda qoodu jechuudha. Kana jechuun 0 1 2 iddoo lameen kana qofatti adda qoodu jechuudha. Kanaaf my string dot split yoo jennu this string will be split. This kan jedhu string tokko kan jedhu string tokko will be split kan jedhu string tokko jechuudha. Akkuma argitan quotation isaanii ilaaluu dandeessan. Isa kana deebisee listii keessa kaa jira. Listii gara fuulduraatti kan lolota. Listiin square bracket dhaan ta'ee yeroo takka illee string keessa kaa jira jechuudha. This string will be split. Haala kamiin adda qoodanni kuni mirgarraa jalqabee gara bitaatti qoqqoodaa deema. Hima jecha jalqaba dhufee string tokko godha. Jecha itti aanee dhufee string tokko dhufa. Yoo isa hundaa'u fakkeenya asitti maximum split kan jenneen kan yoo kennu hibaanne isa hundaa'u jechaan split godha jechuudha. Jechaan string kireet godhe. Kun amma string lama qofa waan jenneef 0dha. Amma lama qofa waan jenneef kanatti adda babaasaa jechuudha. Amma kunis R split kan jedhamu jira. Right split jechuudha. Mirgarraa gara bitaa split gochaa kootu jechuudha kun. Jalqaba split hima jedhamu jecha jedhamu kana kophatti string tokko godhe B kan jedhamu kanas string tokko godhe lama ta'e isatti aanu immoo isa kan hafe hundaa'u string tokko godhe jechuudha. Kun amma right split mirgarraa split godha jechuudha. Left split kan jedhanis akkasumatti jira. Inni itti aanu joining kan jedhanidha. Concatenate string from list or another iterable. List kenname tokko string kenname tokko walitti join gochuu jechuudha. Concatenation jechuun fakkeenyaaf amma string keenya san dot join godhu jechuudha. String dot join jenneeti iddoo kanatti kun amma haala kamiin akka syntaxin isaa barreeffamu kan nuti argisiisu jechuudha. My listiidha amma kuni stringin amma listii yeroo takka illee square bracketidhaan haa ta'u fuulduratti bal'inaan kan ilaallu jechuudha. Viidiyoo itti aanu keessatti square bracket kan keessa kan jiru hundi isaa string jechuudha. String kana walitti deebinee hima tokko gochuudhaaf dot join jedhamu kana fayyadamne jechuudha. Parent kun amma spaceidhaan spacein adda babaasaadha join godhu jechuudha. Dot join my list kayya kana spacein adda babaasaa walitti join godhiitii hima tokko uumee jechuudha. Ammaasitti stringii tokko listiin amma stringii as keessa jedhamu kun listii isa tokko 2 3 4 5 jenne jechuudha. Kun amma adda addaan babahanii jiranii walitti deebisnee hima tokko gochuudhaaf kan nu fayyadu jechuudha. Script jechuun special character isaarree hojjetan keessaa baasuudhaaf kan nu fayyadu jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka \n \r a b \t dha. Isaan sanneen keessaa remove godhuudhaaf kan nu barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf my string dot step yoo jennu string kana keessaa special character kan akka \n
isaan san keessaa baasu jechuudha. Asitti dhumarra backslash n jedhetti as keessa ishee kana irraa remove godhuudhaan outputiin kan jechuudha. The string will be stripped jedhama. Elementii dhumarra jirtu kana backslash fi n keessaa baasee nu kan jechuudha. mystring.strip yoo jennuun mystring.strip r fi l kan jala jira r'n right irra mirgarraa remove godha. Dhuma isaa qofarraa jechuudha. Left yoo jennu jalqaba qofarraa remove godha kan barbaachisuuf. mystring.r strip yoo jennuun gara dhumaa qofarraa asitti gara dhumaa qofarraa remove godha jechuudha. mystring.l strip yoo jennuun kan jalqaba qofarra jiru gara left irraa remove godhuudhaan isa jalqaba homaa hin godhu jechuudha. Inni itti aanu finding substring string keessaa substring baasu jechuudha. Fakkeenyaaf mystring where is weldo kan jiru string tokko mystring.find weldo stringiin jedhamu mystring kana keessaa barbaadiitii baasii jechuudha. Amma kun yeroo kana wanti inni return nu godhu indexii meeqaffaa irratti stringin sun akka substringin sun indexii meeqaffaa irra akka jiru return nu godha jechuudha. Fakkeenyaaf weldo stringin jedhamu kun substringin jedhamu kun mystring kana keessaa where is weldo isa jedhamu kana keessaa indexii meeqaffaa irratti argama. Haalalluu fakkeenyaaf 0 1 2 3 4 5 6 7 8 irratti argama jechuudha. Weldon isa jedhamu. Kanaaf mystring.find weldo yoo jennuun 8 nu baasa jechuudha. mystring.find window jennee ammaasitti. Window stringin jedhamu string kana keessa jiru. Kuni weldo kuni wendaadha. Substringin wendaa jedhamu string kana keessa hin jiru. Kanaaf -1 nu baasa. -1 jechuun false jechuudha. Weldo stringin jedhamu kuni 0 dhaa hamma 6 keessa ni jira jechuudha. 0 indexii 0 irraa indexii hamma 6 keessa ni jira jennee gaafachuu jechuudha. Yoo kan jiraate indexii isaan kan yoo kan hin jiraanne immoo -1 nu kenna jechuudha. Kanaaf weldo kan jedhamu 8 irraa eegaletti kan jiru malee achi duratti hin jiru waan ta'eef 0 dhaa hamma 6 indexii keenya 0 hamma 6 keessatti hin jiru waan ta'eef -1 output nu kenna jechuudha. Inni itti aanu indexingidha. Garaagarummaa indexii fi findidha amma asirra keessatti kan ilaallu jechuudha. mystring.index yoo jennuun amma indexiin irra jiru kan weldo kan jiru. Find yoo jennee asireefu akkuma asirratti ilaalle akkuma iddoo kanatti ilaalle indexii isaa nu kenne. Asirratti immoo garaagarummaan isaa fakkeenyaaf yoo indexiin keenya substring keenya sun string keenya san keessa hin jiraanne error baasa jechuudha. Indexii irratti yoo substring keenya sun string san keessa hin jiraanne error baasa. Find irratti yoo maal baasu ture -1 baasu ture jechuudha. Kuni garaagarummaa indexiitii fi findiiti jechuudha. Inni biraa countingidha. Substringii yookaan wordiis haa ta'u qubeedhaas haa ta'u string keenya san keessa meeqa akka jiru barbaadu jechuudha. Fakkeenyaaf fruit jechi jedhamu mystringii string kana keessa meeqa jira akka jiru count godhe jechuudha. mystring.count yoo jennu meeqatu fruitiin meeqatu as keessa jira akka jiru output baasa jechuudha. Fruit inni jedhamu tokko kun ni jira. Fruit inni jedhamu inni lammaffaa ni jira jechuudha. Akka wordiitti osoo hin taane inni kan ilaalu tokkoon qubeedhaati jechuudha kan inni barbaadaa deemu. Kanaaf lamatu jira jechuudha. mystring.count fruit isa jedhamu kana 0 dhaa hamma 16 qofa keessa jechuudha. 0 dhaa hamma asitti hamma 16 0 dhaa kan hamma 16 osoo as hin geenye duratti fruitiin meeqa jira jennee barbaannu tokko qofa jira jechuudha. Inni lammaffaa kun range keenya kana keessa hin galle waan ta'eef. Inni itti aanu replacing jedhama. mystring.replace house string kana keessa house kaariidhaan bakka buuse jechuudha. String keenya yoo kana ta'u string kana keenya keessa house inni jedhamu isa kanaadha. Ori kaariidhaan bakka buuse jeen. Kana jechuun house the red car is between the blue car and the old car. Jalqaba kan jiru the red house is house isa jiru kana kaariidhaan bakka buuse jechuudha. mystring.replace house isa jedhamu kana kaariidhaan bakka buuse jechuudha. Inni jalqabaa kan nuti bakka buusuu barbaadnuu fi inni lammaffaa irra jiru ammoo kan nuti kenninuuf jechuudha bakka buusuudhaaf. Lammaffaa house car 2 inni asitti elementii 3 kennineef. Houseen isa nu bakka buusuu barbaadnu isa nuti bakka buufnuu fi isa meeqaffaa irra akka jiru. Housii meeqaffaa irra akka jirudha. The red car is between the blue car and the old house. Amma asitti housii isa lammaffaa amma string keessa housii lama jira tokkoo fi lama jira. Saniif housii isa lammaffaa kana bakka buusne jechuudha. Eenyuun kaariidhaan bakka buusne jechuudha. Barnoonni keenya kanarraa walii galaatti kan inni hammatu jechuudha. String manipulation, string definition ilaallee jirra.
string manipulation keessatti kan akka slice fi concatenate adjusting keesii upper case lower case jechuudha. Split fi join ilaallee jirra. Remove character from beginning and end ilaallee jirra. Character jalqabarraa dhumarraa baasuudha. Substring akkamitti akka barbaadnu, occurrence of substring akkamitti calculate akka godhaneef habbaa meeqa akka jiru, firii meeqa akka achi keessa jiru substring calculate godhanii jirra. Replacing isa jedhamu ilaallee jirra jechuudha. Akka dabalataan nootii tokko kanan isinitti argisiisuu barbaadu jira jechuudha. Nootii baay'ee bareedaadha. As keessatti akkuma argitan operation jira kan isaan hunda jechuudha. Python beginner cheat sheet jaa yoo barbaadan link isaa description jala isin kaa'achi argachuu dandeessan jechuudha. Operationiin string dhaaf fakkeenyaaf s of minus i yoo jennu maal akka ta'e string methodin eenyuun akka ta'e s.strip s.split s.join s.start with amma nuti kan nuti achi keessatti ilaalin keessaa inni baay'ee barbaachisaan s.start with kan jiru s.end with kan jiru isa kan inni ilaalle jechuudha. S.start with jechuun zoom godhee kan inni sitti argisiiste s.start with jechuun return true if the start x ani jechuun string keenya sun yoo elementii kan inni ibsaniin kan jalqabu ta'e returning true returning nu godhe jechuudha. End with yoo jennu amma string nuti kan inni ibsuun yoo elementii x kanaan kan xumuramu ta'e outputiin keenya true nu godhe jechuudha. Yoo malli kun hin guutamne immoo outputiin keenya false jechuudha. Start with jechuun string keenya sun qubee kanaan jalqabaa yookaan wordii kanaan jalqabaa jennee itti kennu jechuudha. End jechuun string keenya sun wordii kanaan xumuramaa yookaan wordii kanaan qubee kanaan xumuramaa jennee kan nuti itti kennu jechuudha. Kanaaf nootii kana baay'ee barbaachisaadha. Nootii baay'ee bareedaadha. Link isaa description jala isin kaa'a. Haala saniin argachuu dandeessan jechuudha. Viidiyoon irraa isin qo'adha dhufe kana fakkaata. Waan hanga ammaatti nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jecha. Amma viidiyootti wal arginutti baay'ee.